السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتان برسيسا رومو اب اكسماس هردفتوتان اوفسا تكنو اكم جرتو نجيا كيساني نجيني كي كان جاللا كان كبجا كان اوني رابرك بكم جرتانتي اسن هاجيسو نجيا مالك امنا وياني نجيني كينيا بوريستي جرتي نجيني ندور كتي جرتي لمي وانكي كان هررجي calanqotti wareegaman akkasumas ilmaan oromoo guutuu oromiyaa irratti hanga ammaatti wareegamaniif rabbiin jannata isaatiin haa qananiisu gadda guddaatu nutti dhagahame. Aalii fi firootan isaaniitiifis rabbiin sabri fi imaana rabbiin jajjabina haa kennu. Viidiyoo guyyaa har'aan tanaa wanni isiniif waraabuu dirqameef biyya keessa yeroo ammaa kanatti wayyaaneen interneeta uggurtee jirti. Biyya keessa internetni guutuutti yeroo ammaan tanaa akka gama keessaatiin ijoolleen baay'een barreessaa jiranitti hojjechaa jiru. Kanaafanis haala internetiin itti hojjetuuf viidiyoo kana waraabuuf dirqameef barumsi har'aan tanaa mata dureen isaa haala interneta biyya keessa warra oromiyaa jiraniif itti hojjetu irratti kaniin isiniif waraabu. Okay, aapiidha VPN dha. VPN kana gabbuufatanii jalqaba gara suuqii Google Play keessa seentanii maal barreessitu 0 VPN search gootanii jechuudha. Inni kunoo kana inni originaalli isaa kunoo kana jechuudha. 0 VPN jettanii erga gabbuufattan haala kanatti isinii baha. Hanga ammaatti nama miliyoon tokkootu daawunlood godhatee jira. Install gootanii jechuudha. Erga kanatti isiniif bahee booda gabbuufattanii hedduulleen fudhatu dafeeti isinii gabbu'a. Erga kanatti isinii fida booda open jettanii irratti cuqaastanii ergasii booda haala kanatti isiniif baha. Okay, akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Erga kanatti isinii dhufee booda kanneen hundi ni hojjetaa jechuudha. Kan gartee haala kanatti daalacha ta'e hundinuu ni dalaga jechuudha. Isin biyyoota biroo isinii fiduu danda'a. Warri oromiyaa jirtaniif nuti warra gartee Saudi Arabiyaatiif haala kana fida. Kanneen keessaa amma tokkumarra dhootanii jechuudha. Green dirqama laayiniin isaa kuni neetworkiin kun green ta'uu qaba. Erga neetworkiin isaa haala kanatti green ta'uu argitan booda kan haalaan guutuu isaa irratti mee ani amma kanarratti haadha'u Jarmanii yeroo tokkoof irratti cuqaastanii san booda haala kanatti isinii fida. Connection request is 0 VPN wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic. Okay jettanii jechuu erga haala kanatti isinii fide. Okay, kanarratti tuutan san booda ni lakkaawa jechuu. Lakkaaweti connected godha. Erga connected godheen booda internetiin keessa wanti hundi isiniif hojjechuu jalqaba jechuudha. Kuni dhibbatti akka hojjetu abdiin qaba. Ijoollee baay'eedhaaf ergeen ture. Ijoolleenis akka sirritti hojjetuu fi akka itti fayyadamaa jiran natti himanii jiru. Kunuuti. Kuni beeksisa yeroo akkanatti isinii dhufee no jettanii ifirraa deebitanii jechuudha. Kunoo inni haala kanatti isiniif baha.
connected erga connected jedhee akkanatti fideen booda bakka ni hojjetaa jechuudha. Kan mirkaneeffachuu qabdan connected erga jedheen booda asirratti bantuu isinii fida jechuudha. Argitanii bantuu asirratti isinii fida ergasiin booda ni hojjetaa jechuudha. Haala kanatti itti fayyadamaan isiniin ja'a. Obboleeyyan keenya kan interneetni hojjechuu didee fi biyya keessaa hedduu rakkachaa jiraniif akka sheer gootan asumaaniin isiniif dhaama. Barumsi guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhufe kan asumarratti xumuramuu ta'a. Hanga ammaatti ani kan isinii waliin ture Obsaa Ahmad Diinii. Viidiyoo biraa waliin hanga walitti deebinu turtii gaarii nagayaan naaf turaa obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.